Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama harka fune ilmaan Oromoo guutuu addunyaarra jirtan akkam nagahaa jirtu. Guyyaaraan tana seenaa bareedduu jireenya keenya jijjiiruu danda'an tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaala Mahad YouTube kana dhuftan hundi keessan chaanaala kana subscribe, like gochuudhaan nu jajjabeessaa isinin jenna. Akkuma beekamu dargaggeessi biyya Naayijeeriyaa maqaan isaa Abubakar jedhama. Yeroo baay'ee viidiyoo kana TikTok irratti haa ta'u appiiwwan adda addaa irratti argitanii jirtu ta'a. Namni kun akkuma beekamu bara 2022 keessa jechuudha. Umraa godhuudhaaf biyya isaa Naayijeeriyaa irraa keessa Saudi Arabiyaa Makkaan dhaqe. Kaabaa jala dhaqee ammoo namni kun maal kadhata? Video isarratti kuma argitan kana Kaabaa jala dhaabbatee yaa Rabbi filus yaa Rabbi filus yaa Rabbi filus jedhee du'aa'ii godhachaa ture. Namni biyya Turkii tokko ammoo maallaqa hin kadhatinii bakka kana ammoo azaaba yaa Rabbi jannata naa kenni yaa Rabbi azaaba irraa na qabi jedhii wantoota akiraa kadhadhu jedhanii akkuma isin video irratti argitan kana. Micaan kun ammoo ittuma fuufe yaa Rabbi filus jedheetuma du'aa isaa itti fuufe. Wanti nama ajaa'ibu garuu micaan kun waggaa takka keessatti yeroo ammaan tanaa miiliyoonara beekama biyya Naayijeeriyaa magaalaa Abujaatti na fakkaate magaalaan inni yeroo ammaan tanaa keessa jiraatu. Magaalaa san keessatti miiliyoonara beekamaa ta'eetiin jira. Subhaanallah, wanti nama ajaa'ibu micaan kun laal waggaa takka keessatti Makkaan dhaqee akkasitti fulus jedhee kadhate yeroo ammaan tana waggaa takka osoo hin gahin keessatti kun miiliyoonara beekamaa biyya Naayijeeriyaa ta'e. Wanti nama ajaa'ibu yeroo Rabbii keenya kadhannu wantoota gurguddaa akka kana kadhannuudha. Viidiyoo kanarraa kan hubannu gamanumaan seenaawwan akkanaa seenaawwan babbareedduu yeroo hunda chaanaala kiyya kanarratti torbaaniin isiniif gadi dhiisa. Micaan kun duraan nama hiyyeessa ture. Suuraa isaa akkuma wal cinaatti argitu kana. Yeroo ammaan tana garuu kun miiliyoonara akkanatti deemee hiriyoota isaa gargaaraa makiinaawwan moodeliiwwan adda addaa kan yeroo ammaan tana beekamu ta'an bilbilaawwan ismaartii ta'an akkasumas dhaabbate yookiin ammoo kaampaanii mataa isaa banatee yeroo ammaan tana daldala addaa keessa jira. Mee wanti nama ajaa'ibu waggaa takka keessatti eenyutu waan kana achi dhaqeetiin kadhadhee argadha jedhee namni yaadu jira? Mee laali hojii Rabbii kana. Asii dura nuti ka argine namni Makkaa yeroo deemu badiisaa kan dabarte yaa Rabbi naaf araarami yaa Rabbi ammoo gaafaan du'ees jannata kan keenaaf kenni jedheeti namni yeroo Makkaan deeme diliisaa kan asiin dura dabre Rabbiinis ni araaramaa fi illee Rabbiin rahmata isaaf godheera jannata seenatti ka beeynu. Garuu ammoo micaan kun akka nama ajaa'ibutti waggaa takka osoo hin gahin wanta kana godhuun isaa waan baay'ee addunyaa guututti raajii ta'e. Namoota baay'eetu seenaa kana irraa haasawaa jiraanis ammoo ijoolleen keenya waan kanarraa barumsa akkamii akka fudhatan mumkin warraa fudhachuun oolan jedheeti kaniin isiniif qopheesse. Wanti nama ajaa'ibu micaan kun bara 2022 umraa godhee 2023 miiliyoonara ta'uu isaati. Yeroo ammaan tanaa dargaggoonni baay'een isaanii Arabaa, Ameerikaa, Chaayinaa, Hindii yeroo Makkaan dhaqan micaa kana akkeessuudhaaf jecha yaa Rabbi fulus jedhanii kun akkuma argitu namoonni baay'ee yeroo ammaan tana yeroo umraa deemuudhaaf gara Saudii deemanii yaa Rabbi fulus jechaa jiru. Wanti nama ajaa'ibu garuu micaan kun itti milkaawee jira. Kaaniifis ammoo Rabbiin haa kennu. Viidiyoo kanarraa wanti barannu yeroo Rabbii keenya kadhannu du'aa'iiwwan gurguddoo wantoota nu godhamu qaban akka kadhannuudha. Wantoota Rabbi riskii harka isaa keessa akka inni nuuf kennuuf wantoota gaafan waan gurguddaa waan dhuma hin qabne. Micaan kun maallaqa kadhatee du'aa'ii biraa ammoo yoo inni kadhates ani viidiyoo hin argine garuu kan baay'inaan social media irra deemaa ture kan inni yaa Rabbi fulus jechaa ture.
Video kana gaa namni waraabee hiriyuma isaa nama wajjin biyya umraa dhaqan santu waraabee gara social mediaatti post godhe yeroo ammaan tanaa gaa trending kuni akka bal'attee gara social mediaawwan TikTok akkasuma immoo Twitter irratti deemaa jirti. Dhuguma mee yeroo tokko yoo dhaabbannee ilaalle mucaan kun maal yaadeeti kan inni achi dhaqee fulus jedhee rabbiin kadhate maal yaadeeti baay'ee na ajaa'ibe akka nama tokkotti kadhate ammoo laal rabbiinis osoo hin turin waggaa takka osoo hin gahin qabeenya haga inni barbaadu itti kennee kun yeroo ammaan tanaa akkuma viidiyoo isin na cinatti argitan kana mucaan kun deemee miskiina yookiin ammoo hiriyoota isaa warreen harka qalleeyyii yeroo ammaan tanaa gargaaraa jira. Subhanallah mee laali hojii rabbii kana laal osootumu waa takka hin turin bara 2022 kadhatee 23tti miliyoona rabbiin isa godhee jechuudha. Yaa rabbi ni dandeessaa nutis riskii gurguddoo akkana tan osoo gama halaaliin argannu nuuf kenni jennee nutis ammoo ramadaana keessa jirra du'aa'ii godhachuu qabna. Namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanala Mahadiitu dhuftan kana gaa chaanala kana isinitti hin himu subscribe like gochuudhaan nu jajjabeessaa isinin jannaa seenaawwan akkanaa babbareedduu gara fuulduraatti barumsa irraa fudhatan janneetiin yaannu qabannee kan isiniif dhihaannu tahaa. Isinis yoo akka carraa du'aa'ii kan godhachaa jirtan taate anaafis du'aa'ii godhaadha. Akkasuma ammoo anis hangaan danda'uun isiniifin godha. Namni kun waggaa takkatti laal bara 2022 makkaan dhaqee akkasitti kadhate garuu ammoo yeroo ammaan tanaa miliyoonara beekamaa biyya Aljeeriyaa ta'ee jira. Yeroo lammaffaaf ammoo rabbi isaa galateeffachuudhaaf kunoo suuraan inni dura yeroo makkaan daawwate kan duraa kana kan yeroo ammaa ammoo amma inni itti makkaan erga qabeenya argatee erga miliyoonara ta'ee makkaan dhaqee daawwate kana jechuudha. Suuraa kana lamaan mee wal biratti isinummaan laaladha. Yeroo qabeenya qabu yeroo qabeenya hin qabne subhanallah hojii rabbii keenya kana baay'ee nama ajaa'ibaa abbaa fedheef nama halkaniif guyyaa isa kadhateef akkanatti kunoo qabeenya dhuma hin qabne itti dhangalaasa. Nutis gaa rabbiin riskiin harki isaa bal'aadhaan nu haa yaadatu. Kanaaf viidiyoo kanarraa ammoo akka barumsa guddaa isinis argattan abdiin qaba. Akkasuma ammoo viidiyoo kana gaatis hiriyaa kan keetiif share godhi. Maaliif share ati gochuun anaan baay'ee na fayyada mungkin sillee fayyaduu dhabuu danda'a. Likes tuqi. Akkasisin jedhaa Ramadaan mee isin biraan maal fakkaata koomentii jalatti nuuf barreessaa adda bannee turre. Hordoftoota kiyyaa baay'ee tokko dhiifama naaf hin mijanne yeroodhaa isinuu ni beeytan. Yeroon ammaan tanaa Ramadaana. Kun ammaan tanaanu reefumaan zuhurii salaata zuhurii salaatee amma gara asraatti deemaa jirra. Hundi keessanuu gaa subscribe nu godhaa nu jajjabeessaadha. Seenaawwan akkanaa ammoo yoo isin nu jajjabeessitan nutis viidiyoowwan isin bohaarsan isin bashannansiisan jenneetiin yaanne hundaa kan qabanne isiniif dhufnu tahaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nagayaan nu tura.